Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya akka daawwachaa jirtan biiftuu faawundeeshin intarteeyimentiidha. Egaa guyyaa har'aas barnoota haaraa gabaabaa tokko qabannee isiniif dhiyaanne irraa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Barnoonni har'a maalidha yoo jettan yeroo baay'ee namoonni yuutuubii irratti yeroo viidiyoo daawwatu viidiyoon kwaalitii hin qabu jedheetu haasa'a. Sababni viidiyoon kwaalitii dhabuuf sababa lamarraa ka'a. Tokkoffaa yerooma waraabamuu kwaalitii gad bu'aan waraabamuu danda'a. Lammaffaa immoo yeroo nu daawwannu sanatti konneekshiniin gahaa ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Viidiyoon kan kwaalitii dhabuuf kan qulqullina dhabuuf sababa kana lamaaniif. Isa tokkoffaa yoo yeroo waraabnu kwaalitii gad buufna ta'e sanuma sirreessinee kwaalitii bareedaan waraabuudha. Lammaffaa yoo immoo yeroo daawwannu konneekshiniin gad bu'aa ta'e akka goonutu jira jechuudha. Maal goona? Kinooti. Jalqaba maal goona? YouTube keenyarra seennaa jechuudha. Viidiyoo barbaanne ilaaluudhaaf jechuudha. Mee YouTube keenyarra gaafa seennu akkanatti nu fida. Viidiyoo tokko haa ilaallu jechuudha. Viidiyoo tokko ilaalla YouTube keenyarra seennee mee viidiyoo kana haa ilaallu. Viidiyoo kana ilaalla. Asirraa atumti maaliidha? Iddoon jirtu Viidiyoon kun hurrii qabaa kun akkuma argitan kana hin qulqulleessina jechuudha. Qulqulleessuu barbaanna waan ta'eef maal goona? Kun iddoo siiting jettu kana iddoo viidiyoo keenya dhaabnee kaanee mallattoon siiting yoo ol nu baate iddoo xiyyi mul'isu san irratti rukunnee akkasitti. Ammas maal goona? Iddoo kun quality jettu tana jechuudha. Asirratti garuu kun ammas maal goona? Iddoo advanced jettu tana jechuudha. Asirratti garuu kun amma filannoo afran kana nuu ka'a. Inni duraa 1,180 kan. Inni lammataa 720 kan. Inni sadaffaa 360 kan. Inni dhumaa 144 kan. Nuti kamirra kaa'achuu qabnaa jennaaniin isa jalqabaa kunoo isa kanarra kaa'achuudha qabnaa jechuudha. Kanarra yoo kennama viidiyoon kun maal ta'a? Qulqullaa'ee nu mul'ata. Hanga inni qulqullaa'uuf sarchi godhee nu qulqulleessa waan ta'eef konneekshinni obsaan eeggannaa jechuudha. Biyya kabajamtoota daawwattoota keenyaa barnoota biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa warroonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuu hin irraanfatina. Yaada qabdan gara koomantiitiin nu qoodaa viidiyoon akkuma isin bira ga'e laayik godha.